بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. توتا يوتيوبي بارك يوفام ميديا بارك درا درسو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنين جتا كانت تان سورانا مربي كي نفافنا كجاء رمضان جاء كبجما جاء الفاتا كان اتنو جهيد نجرفارون كنسات. الحمد لله رب العالمين. eegasi ammoo kallattimaan gara sagantaa kiyyaatitti dabraa. Sagantaan kiyya waa'ee fadlii haadhaa fi abbaati. Haatiniif abbaan sadarkaa guddaa qaban diin islaamaa keessatti, akka aadaa Oromoon dur qabduu keessattis sadarkaan isaanii guddaadha. Rabbiin qur'aana keessatti suuraalee hedduu keessatti waa'ee sadarkaa isaanii dubbatee jira. akkasuma ergaan kennallee alayhi salaatu wassalaam hadiisota hedduu keessatti waa'ee sadarkaa isaanii ilaalchisanii dubbatanii jiran. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa qur'aana isaa keessatti waa'ee haadhaaf abbaa yommuu dubbatu ufitti aansee dubbate. Isa malee akka waan nama biraa gabbaruun hin taaneet dubbatee itti aansee ammoo haadhaaf abbaa kennatti akka tola oollu dubbatee jechuudha. Kana jechuun maali? sadarkaan isaanii ol aanaa tahuu ibsaa jechuudha. Dubbatee maal jedhe? yoo isaan sadarkaa manguddummaa namni tokko yookaan ammoo isaan lamaan keessaa sibiratti gahaniitiin jedhan manguddoomanii sadarkaa san rabbi si dhaqqabachiisee isaan gara manguddummaatitti achi deemaniitiin jedhan isaaniin hin jedhin, ish isaaniin hin jedhin, uffee isaaniin hin jedhin, isaan hin xiqqeessin jechuu rabbiin kenna dubbate obboleeyyuu kiyya. Akkasuma ammallee akka ati isaaniif du'aayii gootu, akka ati isaaniif ammoo araarama rabbi irra kadhattu, akka ati isaaniif ammoo rahmata isaaniif gootu rabbiin kenna nuuf dubbate jechuu. waqul rabbi irhamhumaa kamaa rabbayaanii sagiiraa. yaa rabbii kiyya akkuma isaa yeroo an daa'imummaa kiyyaa rahmata naa godhanii na guddisan isaaniifillee rahmata godhi jechuu rabbiin kenna dubbate jechuu. obboleeyyuu kiyya nuti amma akkamitti jirra? haadhaaf abbaa kenna biratti akkamitti jirra? kabajaan isaaniif nuti qabnu akkamitti nu biratti uffatamaa jiran isaan maal fakkaana kan jennu ufuma kennaa uf haalaallu. rasuula rabbiititti alayhi salaatu wassalaam guyyaa tokko sahaabaan wahii dhufee yaa ergaa rabbii, namni haqanatti ta'u ani isaaniif ammoo tola ooluu eenyu ka sirritti natti haqa ta'u jedhee rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam man ahaqqu nnaasi bixusni sahaabati aw suhbati jedhee gaafannaan qaala ummuka, haadha kan keeti jedhaniin rasuulli alayhi salaatu wassalaam. ammallee itti aansee gaafatee haadha kan keeti jechuutti himan rasuulli. marraa sadaffaallee gaafannaa haadhuma kan keeti jedhaniin. eegasi ammoo marraa afuraffaa irratti abbaa kan keetii jedhan jechuudha. sadarkaan haadhaa ka abbaa akka caalullee asumarraa hubatuu qabna. haadhaaf abbaa keenyatti jallatuu hin qabnu. haadhaaf abbaa keenya ammoo isaan xiqqeessuu hin qabnu. isaan nu biratti guddatuu qaban. sadarkaan isaanii ol aanaa tahuu qaba. haga feene duniyaallee qabaan, haga feene ammoo angoollee qabaan, haga feene biyya hedduu keessatti illee ra'iisallee ta'an, haga feene beekamtiillee qabaan, yoo isaan irraa najaa baane qofa jechuudha sadarkaa guddaa kan itti gahuu dandeenya. rabbiin ambiyoota hedduu faarsee dubbate waa'ee haadha abbaa kana keessatti. nabi yahyaa alayhi salaam wabarran biwaalidayhi walam yakun jabbaaran casiyya. nabi ciisaa alayhi salaam wabarran biwaalidatii walam yajcalnii jabbaaran shaqiyya. yoo faarsu isaan maal jedha rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa qur'aana fi keessatti? nabi yahyaan haadhaaf abbaa isaatitti akkaan tola oolaadha jechuu rabbiin dubbatee jechuu. namni sadarkaa hedduu kan ittiin gahuun, darajaa hedduu kan ittiin gahuun, mul'ata hedduu kan ittiin qabuun waa'ee haadhaaf abbaa kanaan. yoo isaaniif baarrii ta'e, yoo isaaniif tola oolaa ta'e, yoo isaaniif ammoo ihsaana qabaate, yoo isaan kabajeetiin jedhe, yoo isaan ulfeesse, yookaan ammoo darajaan hin jiru jechuu asumarraa hin ibsamaa jechuu. yeroo ammaa keessatti kan mul'atu, kan nama afaan keessaa dargaggeessaaf shamarranii irraa bahu waa'ee haadha abbaatiin qoosan, waa'ee haadha abbaatiin wal abaaran. rasuulli sallallahu alayhi wasallam
macasiyaa guddaa tahuu ibsanii dubbatanii jiran jechuudha. Haadhaaf abbaa ofii arrabsuun kayfa yasubbu rajulu abaahu o umma. Sahaabaan rasuula rabbii alayhi salaatu wassalaam gaafatanii namni akkamitti haadhaaf abbaa ofii arrabsa, haadhaaf abbaa ofii akkamitti abaara jennaan haadhumaaf abbaa nama biraa arrabsa. Yoo inni arrabseetiin jedhe sunillee jawaaba deebi'ee fi haadha abbaa isaa arrabsaa. Waytuma kana haadhaa fi abbaa ofii arrabsee jira jechuu. Kun ammoo macasiyaa gurguddaa minal kabaa'ir, macasiyaa gurguddaa irraa kan laakkahamudha jechuu. Haadhaaf abbaan keen qiyaamaallee ka ittiin jannata seennuun jannani tahta aqdaamil ummahaati, jala miila haadhaaf abbaatiin argatanii jedhan. Kanaaf jannatallee waa ittiin dhabnuun, jannatallee waa ittiin argannuun haadhaa fi abbaa keenna tahuu kana beekuu qabna jechuu. Rasuulli sallallahu alaihi wasallam hadiisa biraa keessatti dubbatanii maal jedhan? Funyaan isaa biyyatti haa maxxantuu jedhan. Waa sadi dubbatanii san keessaa ammoo eenyuun jennaan nama haadhaa fi abbatti jallatu. Yeroo ammaa kana keessatti dargaggeettiin shamarran keessattuu biyyoota garagaraa keessa jiraatan, biyyoota alaa keessa jiraatan haadhaaf abbaa keenya kabajuun mallaqa erguun yookaan ammoo jiwaalumaa yookaan silkiidhaan isaan salaama gaafatuun isaan dubbisuu qofaan kabajaa hin ta'u. Haadhaaf abbaan keenya nu argutti dheebotan, nu ilaalutti dheebotan, nu arguu fedhan. Yoo ati isaan bira jiraatteetiin jette itti gammadan, wanni sanii ol itti gammadan hin jiru. Sitti gammadan waan ta'eef haadhaaf abbaa kan keetii ati birrii erguun, mallaqa erguun, salaama isaan gaafatuudhaan kanaan kabajitee yookaan ammoo jannata argatta of hin sehin. Isaanitti mul'adhu, isaanitti argan, si arguu fedhan, ijaan si laaluu fedhan. Kanaaf xaa'aan haadhaaf abbaa keennaallee dirqama. Kanaaf warra haadhaaf abbaa keennaaf isaaniif ajaja isaanii fudhatee borullee jannata galu rabbi nu haa taasisu. Kanarratti seenaa takkatti isiniitti dabala. Seenaa nabi Ibraahim alayhi salaam ilma isaanii ka gaafa deemanii makkatti dhiisan Ismaa'iliidhaan isa gaafatuudhaaf deemanii haadha manaa isaa arganii dubbisan. Akkam haalli jireenya kan keetii jedhanii gaafatanii, akkam jirtan jedhanii gaafatanii, jiruun keenyallee baay'ee bareeduma hin qabu, dhiphina keessa jirra, haalli nuti ammoo keessa jirru dhiphaadha jechuu isiin itti himte jennaan nabi Ibraahim alayhi salaam nabiyyiin rabbii sun maal jedhan? Yoo zawjiin kan kee yookaan jaarsi kan kee galeetiin jedhe akkinaa jettuun ghayyir catabata baabik, ulaa kan kee kana akka jijjiirtu itti himanii jechuu. Ulaan sun maal inni eenyu ni jennaan haadha manaa isaa san nabi Ismaa'il alayhi salaam galee qissaan keessi dheeraadha. Gaafatee namni wahii sit dhufee jennaan dhufee namni akkanaa jaarsa akkanaa dhufe jettee itti himtee jennaan maal siin jedhe jennaan waan nabi Ibraahim alayhi salaam itti himeetiin jedhe isa himnaan atabaan inni jedhe sun sihi deemnarraa jedhee xalaaqee jechuu. Asii achi ilaaleetiin yookaan ammoo mahbuubaatiyya jaalalleetiyya ta akkasii ta jireenya akkanaa waliin dabarsin ta akkas waliin taanee bakka akkasiitiin waliin wanna jenneetiin jenne jedheetiin hin dhiifne jechuu. Xaa'aan haadhaaf abbaadhaa dirqama waan taheef nabiyyi rabbiiti innillee ofirraa jijjiiree gaaf kaanillee itti deebi'e nabi Ibraahim alayhi salaam. Guyyaa kanallee nabi Ismaa'il hin jiru. Haadha manaa gaafatee akkam jirtan jennaan haala gaarii itti himte. Haala gaarii keessa jirra, wanti nu keessa jirullee alhamdulillah jettee itti himnaani akka inni ammoo isii san sabachiisu itti himee biraa deeme jechuu nabi Ibraahim alayhi salaam. Isa kanallee nabi Ismaa'il galee hin gaafatee namni wahii dhufee jennaan dhufe jaarsa akkanaa bareedaan akkanaa haasa akkanaa haasa'u dhufee jettee itti himte. Yeroo kana maal siin jedhe jennaan atabaa kan keessan qabadhu jechuu dhaamee jettee itti himnaan atabaan sun si'ii jedheetiin achiin sabachiise jechuu. Mee bakka kanatti waa uf haa ilaallu, uf haa laallu obboleeyyan kiyya. Nuti akkam jirra kana keessatti yeroo ammaa keessa sanuu dargaggeessi hawaa'ee jaalalleedha jettanii shamarran garagaraatiin waan garagaraatiin heewasamtanii waan garagaraatiin fitnaa hedduu keessa jirtan. Xaa'aan isin godhaa jirtan, ajajni isin irra jirtan, amrii isin fudhataa jirtan ka abbaa keennaati moo ka isaaniiti jechuu iddoo kanatti illee uf haa laallu obboleeyyan kiyya. Fagoo jirra, wallaahi billaahi fagoo jirra. Haalli nuti ammoo haadhaaf abbaa keennaaf qabnu, kabajni nuti isaaniif qabnu fagoo jirra. Asirraa uf laaluu qabnaa isiniin jedha. Asumarratti
إسن الرقبة بدأ وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.